Artistiin jaallatamaa kan ta'e Artistiin Leencoo Guddinaa wallee haaraadhaan dhufee jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenyaa bakka gara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan isiniin jechaa har'a immoo odeeffannoo haaraa hedduu kan namatti toluu fi baay'ee kan nama gammachiisu isinii qabannee deebinee jirra. Egaa akkuma beekamu chaanaalii keenya kana sabiskiraayib gochuun akkasumas illee laayikii fi sheerii gochuun immoo namoota hedduu bukkeellee akka inni ga'uuf nu gargaara isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya gara odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee dhufeetti isin haa dabarsu. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu artistiin keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e artistiin Leencoo Guddinaa kanaan dura sirboota baay'ee hedduu kan namatti tolanii fi akkasumas illee kan nama miidhagsanidha. Akkasumas illee dhiyeenya kana immoo sirba haaraa fi akkasumas illee albama guutuu kan ta'e sirboota keenya ta'e 15 kan of keessatti qabatu albama bareedaa gara uummata isaadhaan ga'ee ture jechuudha. Keenya kuni egaan artistiin keenya kuni albama isaaniitiin uummata bukkeetti jaallatamaa fi beekamtii hedduu argatee ture jechuudha. Egaan artistii keenya illee ammas illee gadi ta'e kunoo sirba bareedaa hedduu kan namatti tolu mata dureen isaa Kiyyaa kan jedhu sirba kiliikii bareedaa hedduu kan namatti tolu qabatee gara uummata isaatiitti dhufaan jira isiniin jechaa jira jechuudha. Egaan artistii keenya kanallee akkamitti simatu isiniin jecha warreen artistii keenya haala bilaanii haala gaarii kan eeggattan koomentii jalatti lakkoofsa 5 barreessuun dabalatan jechuudha. Egaan daawwattoota keenya artistiin keenya kun maalirratti dhufa akkasumas illee yoom dhufa jettanii kan iyyaafachaa jirtaniif artistiin keenya akkuma beekamu YouTube chaanaalii mataa isaatii banatee albama isaa fi sirboota garaagaraa irratti kan gadhiisaa ture qaba jechuudha. Artistiin keenya kun hordoftoota gara 200 fi isaa olillee kan qabudha jechuudha YouTube chaanaalii isaa suni. Egaan ammas artistiin keenya kun YouTube chaanaalii mataa sana fayyadamee sirba isaa haaraa mata dureen isaa Kiyyaa jedhu kanas achirratti kan gadhiisu ta'a jechuudha daawwattoota keenya. Egaan isa kan biraa immoo yoom dhufaa kan jettanii kan iyyaafachaa jirtaniis illee artistiin keenya akka toora Facebook isaa irratti dubbatanii artistiin keenya sirba isaa haaraa bareedaa kanallee YouTube chaanaalii mataa isaatii irratti illee akka gadhiisuuf gara toora Facebook isaatii dubbatee jira jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya artistii keenya kana immoo nagaan kuutuu sirba kee bareedaa kanatti illee akka uummanni bohaaran illee abdii qabna ittiin jenna akkasumas illee akka itti bohaaru illee abdii qabna ittiin jenna. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoon keenya irraa immoo kana ture. Viidiyoo keenya dura osoo hin goolabin dura artistii keenya kana warra cina dhaabattan akkasumas illee YouTube chaanaalii keenya illee kana cina warra dhaabattan sabiskiraayibii nu tolchuun akkasumas illee viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabda hunda isaa irratti illee sheer godha artistii keenya kana cina dhaabadhaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya viidiyoon keenya irraa immoo kana ture amma dhumaatti waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha amma viidiyoo kan biraa walitti deebinutti immoo gama kiyyaan nagaatti.